Ishi nagaan araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jedha. Maqaan koo Faarfataa Ermiyaas jedhama. Guyyaa har'aa kana waan hafuurri waaqayyoo keessa koo kaa'e sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokkoo dubbifannee amma hafuurri waaqayyoo nu gargaare sagalee kana siriif hiruun barbaada. Kanaaf namoonni sagalee kana dhaggeeffattan akkasiin itti eebbifamtan, akkasiin ittiin geeddaramtan amantiin qaba. Kanaaf haasaa baay'een baay'isu kallattumaan gara sagalee waaqayyoo kanatti darbuun dursa daqiiqaa tokkoof waaqayyoon akka sagalee waaqayyoo dubbatamu kun jireenya keenya keessatti sanyii gaarii godhachuu akka inni danda'u, jabaatee nu keessatti dhaabbachuu akka inni danda'u waaqayyoon kadhannaa. Gooftaa waan hundumaa gararraa jiraattu, ulfinni kee ulfinoota gararraa, beekumsi kee beekumsoota gararraa. Gaafa dubbattu lafa kamiin dhageessista, nama kamuun dhageessifta. Yeroo kanatti wanta dubbadhu, wanta dubbatamu kana hundumaaf fiikee lafa hundumaa, laphee hundumaa, jireenya hundumaatti sagalee kee dubbattee akka ati geeddartuuf fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Nu faana ta'i, nu gargaari. Ani isa dubbatu na gargaari. Gurra dhaggeeffatus gargaari. Maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Gooftaan si haa eebbisu. Mee guyyaa har'aa kanaaf mata duree akkas jedhu wal faana ilaalla. Amma hafuurri waaqayyoo na gargaare sagalee kana dubbachuun barbaada. Mata duree akkas jedhu irratti jireenya waaqayyoon gammachiisu ofuma isaa ofirraa qaba. Lafi sun jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraachuu jedha. Addunyaa kana keessa hamma jiraannutti dirqama addunyaan kun nama kam, saba kam, dhaloota kamiyyuu kan kootii jedha. Akka nuyi garaasaa gammachiifnee dabarru barbaada malee jireenya waaqayyoon gammachiisu akka nuyi jiraannu hin barbaadu jechuudha. Addunyaan nuyi har'a keessa jiraannu kun jechuudha. Maaliif yoo jettan har'a nuyi godoo biyya ormaa keessa lafa ormaarra waan jirruuf, addunyaa ormaarra waan jirruufi addunyaan kun akkaataa kanaan dhaloota baay'ee dhiphisaa jira jechuudha. Akkamitti dhiphisaa jira? Namni kamiyyuu jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraachuudhaaf gaafa inni kaayyeffatee ka'u, gaafa inni murteeffatee ka'u, gaafa inni abdiif amantii guutuudhaan tattaafatee ka'u, karaa garaagaraatiin biyyi lafaa immoo jireenya waaqayyoon gammachiisu kan akka nuyi hin jiraannee fi danqaa yookaan immoo gufuu nutti ta'a jechuudha. Kanaaf dhalli namaa jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraachuuf maal godhuu qaba? Phaawulos gaafa dubbatu lafa kanatti in ilaalla. Mee nan dubbisa iddoo tokkooti. Jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraachuu jedha. Mata duree miti ofuma isaa jechuudha. Jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraachuu. Akkas jedha. Obboloottan nana kana irraa kan hafe immoo waaqayyo gammachiisuudhaaf attamitti jiraachuun akka isin irra jiru barumsa nu irraa argattaniittu jedha. Namoota Tasalonqee kanaatiin akkas jedha Phaawulos. Obboloottan nana jedha. Jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraachuudhaaf akkamittiin waaqayyoon gammachiisu akka qabdan barumsa maal gootaniitu nurraa fudhattaniittu jedha. Laala. Jireenyi waaqayyoon gammachiisu maal faati? Akkamittiin waaqayyoon gammachiisa namni? Yoo maal godhe waaqayyoon gammachiisuu danda'a? Waaqayyoo yoo nuni maal hojjenne nutti gammaduu danda'a laata? Kanaaf nurraa barattaniittu jedha. Har'aa addunyaan kun hin barata waaqayyo irraas haa ta'u, namoota waaqayyo kaasirraas haa ta'u, jireenyi waaqayyoon gammachiisuu qabu isa akkamiiti laati? Addunyaan har'a nu keessa jiraachaa jirru kun waaqayyoon gammachiisaa jira laati? Jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraachaa jira laati? Biyyi keenya inni xiqqaan, inni guddaan, inni barsiisu, inni baratu jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraachaa jira. Meexiin xalliyaa ilaallu lafa jirrutti jechuudha. Kanaaf barattanii turtanii jedhanii namoota kanaan. Barattanii turtan, dudduubni isaa rakkoo qaba jechuudha. Barattanii turtan. Jireenya waaqayyoon gammachiisu akkamitti waaqayyoon akka gammachiistan, maal yoo gootan waaqayyoon akka gammachiistan irraa barattanii turtan. Isinoo barattaniittu isa barattan irra dhaabbattanii hojjechaa jirtu, hojjechaa jirra laati. Kanaaf sagalee kana keessatti mee of dhaabnee of ilaalluu jechuudha. Sagalee waaqayyoon nu gargaara jechuudha. Itti aansuudhaan akkas jedha. lakkoofsa 3 irra
waan gochuun isiniif ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin gorsaa akka isiniif kenne ni beektu jedha. Maquma Yesuusiin gorsaan akka isiniif kenne hin beektu jedha. Lakkoofsa 4 irraa lakkoofsa 3 irraa Waaqayyo halalummaa irraa fagaattanii jedha. Dhaggeeffadha. Waaqayyo halalummaa irraa fagaattanii qulqullummaatti jiraachuu isaanii irraa ni fedhaa jedha. Jireenyi Waaqayyoon gammachiisu walumaa galatti kalkuleeshinii isaa baay'isuudha yoo baanne halalummaa biyya lafaa kanarraa of tuulummaa biyya lafaa kanarraa iddoo ulfina Waaqayyoon mul'ifne irraa fagaannee qulqullummaatti akka nuyi jiraannu barbaada jechuudha. Jireenyi Waaqayyoon gammachiisu walumaa galatti isa kanadha jechuudha. Kana isin jechuun irra deddeebi'ee isinitti himuun barbaada. Waaqayyoon gammachiisuu namni danda'u walumaa galatti waan Waaqayyo keessatti nun eegneef, waan Waaqayyo mandara Waaqayyo keessatti nun barbaanne, jechoota Waaqayyo keessatti nun barbaanne, jireenya Waaqayyo keessatti nun barbaanne keessaa baanee qulqullummaa keessatti walii gallee jiraachuu jechuudha. Namni yoo akkas godhe jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuu danda'a jechuudha. Yoo akkasiin godhiin garuu jireenya nuyi jiraannu jireenya addunyaa foonii kana gammachiisee darbu ta'a jechuudha. Har'a addunyaa kanarra yoo ilaaltan jireenya qooda Waaqayyoon gammachiifnee jiraannu addunyaa foonii gammachiisee jiraachaa jira namni. Nama foonii gammachiisuudhaan abbaa qabeenyaa, haadha qabeenyaa, beekamaa, beekamtuu, mangistii maali dhugaa jal'iseetu nama garaa gammachiisuu, nama garaa guutuu barbaada dhalloonni keenya. Kanaaf Waaqayyoon akkas jedha. Nama Waaqayyoon jireenya garaa Waaqayyo ciibsu, jireenya garaa Waaqayyo gammachiisu jiraachuutu nurra jiraata. Erga jiraachuu keenya hin oolle biyyi lafaa akka nuyi garaa Waaqayyo gammachiifnee jiraannu waan hin barbaanneef nuti immoo dinnee jireenya Waaqayyoon gammachiisu, jireenya garaa Waaqayyo ciibsu jiraachuun nurraa eegama jechuudha. Yoo akkas goone nuti abdii qabna. Yoo akkas goone nuti dhaala qabna jechuudha. Iddoo dhaqnu qabna jechuudha. Kanaaf sagalee gabaabduu kanarratti Waaqayyoon hin kadhanna. Gooftaa si haa galatu. Waa'ee sagalee kee ulfaadhu. Sagalee kee kana nuuf eebbisi. Jireenya keenya irratti haa raawwatu. Garaan keenya garaa kee haa ta'u. Yaadi keenya yaada kee haa ta'u. Qalbii keenya hundumaa waan beektuuf ulfaadhu. Namoota dhaggeeffatan eebbisi. Namoota dhaggeeffatan jireenyi isaanii sagalee kanaan haa jiraatu. Ulfaadhu kabajame. Qalma kee gooftaa Yesuusiin. Baay'een sin jaalladha. Torbee sagalee bareedaa qabadheen sinii dhufa. Dhagaa naa ta'a.